asittillee kennaaf qabadha. Tole abdii paaspoortiin si ergaa dabalaliite maal gochiisi biraa eegaa jenna waan na amantuuf na kennattee jedhe. Eeshi maallaqasii yeroo fuutu sana eessatti hidhattee fuutee haati manaa kee jennaan bara haadha manaa koo siin hin jenne dileevariidhaan naan jedhu. Ammas viidiyoon sun waraabamee jira. Sinii galee akkasitti wallollee mana sanaa gadi ba'an. Yeroo mana sanaa gabbaanu jaarsi ergamee ijoolleen hiyyoota isaa guutuun deeman. Ergasii manni mubaarak baname. Manni mubaarak yeroo banamoo jaarsi guutuun ilaalanii dhufanii mana poolisaallee ilaallee dhufne mana hakimiillee ilaallee dhufne nu jedhanii garuu bakka siifan jirtutti hin dubbannu jedhan. Sababiin isaas gaaffii baay'ee waan hangaafadhu waan beekaniif. Tole kottaan isiniif gadi bu'aa jedhee ol baasisiisee ni ga'a mana mubaarakitti. Yeroo ol siinii baasisiisuu ragaa nuuf fidanii dhuftan nuuf kennaa jedheen. Erga jarri isaanii fixanii ijoolleen ol nagashitee warri mooditaraa ol seenee gaaffii kiyyatti fufe. Gaaffii sagalan gaafadhe keessa gaaffii jaha barreeffadhee gaaffii sagalin barreeffadhee jaha jaraaf hin dhiyeesse tokko naaf deebisu jiran. Tokko bilbila madaamaa adreesee madaamaa bakka isheen itti duute. Sigalee inni lammaffaan immoo sagaleetu jira jedhan. Sagalee isheen yeroo duutu birrii kana yoon jiraadhe biyya naa gashitanii yoon du'e immoo ittiin na qabbartanii jedhutu jira jedhe. Sagalee sanas hin dhageessannaan naan dhageessisnii jedheen maaliifii naan jedhe. Mucattiin kun nama miidiyaa miti sagalee si beekuu hin danda'u yookiin kan jaartii keetii yookiin kan obboleettii keetii waraabuu dandeessaan jedheen. Tole naan jedhe gaafa guyyaa lammaffaa sana mucattii kana qotee hiriyoota si argadhee sagalee si qulqulluu waraabbadhee dhufe. Hiriyoonni sirriitti na agarsiisan. Tole amma sagalee ishee qabana dhageessisuu dandeessaan jedhe. Garuu ammas taanaan sagalee qofa dhaga'uun barbaadu iskiriin moobaayilii keetii irratti daayirektii akka mana kee dhufe. Ilaaluu barbaada bilbila ishee wajjin jedhe. Ati eenyuu naan jedhe gaaffii sanas dide. Bilbila madaamaas hin dide. Adreesee madaamaas hin dide. Si galee asirratti Oromoo waan keessaa qabattu baay'eetu jira jechuudha. Inni ittaanu wanta isiniin jechuu barbaadu namni hadha balali'u tokko mana madaamaatii maal eega erga isiin hadha gara biyyaa galuu jettee paaspoortiin si abdiif kaa maal eega isinii galee mucattiin kun gammachuu hedduu qabdi. Inni lammaffaan immoo inni macarashaan dhuma isinitti immoo kan jarri ofii jaraatiif gabbaanii ofirratti ragaa ba'an ijoolleen Dubaay guutuun gaafa nuti dhannee bakka reeffaa dhaqaatii nuuf gaafadhaa jennu dooktarri jalaa Arabiffaan illee Ingiliffaan illee nama 1,200 irratti mana kiyya irratti waraabamee jira. Isheen nama gammadduudha. Nama of ajjeesuu dandeessu miti. Garuu ulfa torban lamaati. Ulfa bultii torban 25ti. Awwal maat beebii jette. Jalqaba beebiitu du'ee isheen garuu nama of ajjeesuu dandeessu miti jette. Ani falmattuu akka seenduu kadhattu kanan godhee fi dubartiin bakka hundattuu barbaachistuudha. Sinii galee kana quba qabaadha. Hin ariifatti daftee waa darbatti. Kanaaf handuuf ka ergeen. Falmattuun maal jetti viidiyoo sanarratti dhaggeeffadhu hin deemini yooni solooni. Maal jetti bakka sanatti baabaa nuuree qaalittiin akka jette mucattiin ofiin of ajjeesuu hin dandeessu. Yeroo isheen jettee dubbattu gurbaan eebbaa jedhamu ilkaan kaarruu sun gurraachisuun maal jedhee kana obboleettiin keessanii fi isin warra asirra teessanuu kana dubbachuu hin dandeessanii ijoolleen Itoophiyaa duute as kanas jirtu lamadha. Tokko ulfa baatii takkaa qabdii maskaram jedhamti yeroo inni jedhu aniif ganniiniif Harrashidaan adaraa seeraa falmattuutti nuu kenni jennee iyyine. Falmattuuni kottu jennaan isin dhaga'an jira. Mucattiin ofiin ajjeesnee jedhaa jirti dooktarri garuu waraqaa imbaasiirraa akkasumas poolisiirraa fudhadhaa kottaati reeffa fudhadhaa nuun jette. Achumaan falmattuun jedheera deebi'e. Ofiin of ajjeeste jennaan laakki jette. Ammas ofiin of ajjeeste jedheera deebi'e laakki. Achumaan gurbaan Jawwisaa jedhamu fuudhee mucattii darbate jechuudha. Viidiyoon jira dhaqxanii ilaaluu dandeessu na jala. Fuudhee darbateen. Sinii galee fuudhee dhaqee ishee darbate. Achumaan ani qaxaleen keessa maal sinii godharee
akka mucattii dubbii jijjiirsa waanan beekuuf keessaan dhaqeen kunoo iskiriinshuutii irratti sin agarsiisa bilbila si wajjin. Ofiin of ajjeesteen jedheen harkisii gaarii argatu lakkinaan jechuurra ituu zimmettee lakkinaan jette waa biraan lakkii jedhe jetti. Isarratti gadi qabdee lakkinaan jette. Lakkinaan jennaan imoojii boo'ichaa itti ergee achumaan isheen abshirnaan jette. Kanaan achitti ragaa sin barbaaddanumaa inni sinii galee ragaan barbaachisumaan inni taasummoo hadha waan nurratti hojjetame. Birrii 70,000 biyyatti ergine akka reeffi kun qoratamuuf doktora guutuu qopheessinee miliinikiin keessatti akka wanti kun jijjiirama waan beennuuf osoo miliinik doktora mana hakimii sana seenii gibbii irratti poolisa qopheessanii poolisa mataa ofii qopheessanii akkasuma zabanyaa qopheessanii akka reeffi sun achi keessan galle waraqata poolisii federaal poolisii irraa fidadhaa jedhanii ishii jennee dawwalee waraqata poolisa irraa fidachuuf ennaa nuti jennu immoo obboleettiin maal jetti haadhaanii harmee koo jetteen ilmoo kee kulaalitii keessaa baasisiisuu fi akkasiin marammartu ineeyyaminii jetteen obboleettiin budaan sun jechuudha. Achumaan haatoo fi fuulduraasona qabdii lafaan of dhaate kalas mucaa konaa fuudhaa galaa jette akkasitti reeffi of duuka deebi'ee kan nama gaddisiisu gurbaan guddataa jedhamu nuti kaannee nama haqaa birriidhaan bitamuu didee nama takka jala silkii kaasuu didee gurbaan sun erga torbanadhaati hanga hadhaatti mucaan wajjin rakkatee wikkilinnaa akka reeffa fuudhu godhe akka inni ishee duuka hin dhufne dargaggeessaan tumsiiste jechuudha. Dargaggeessaan of biraa deebisiisteen maal abbaa kee dina biraa hedda yoo didde amma poolisi qabsiisannan ijoolleen dhiiraa 2 qabsiisteen akkasitti morma isaa qabaniini akkasitti bakka inni tokkollee firra siitee erguma sin mucaa kan akkas gootanii jedhee biraa deebi'ee lama ta'anii biraa deebi'anii akka inni qeetti duukan galle hanga kana dirasiin nurratti hojjetamee jechuudha. Asirraa garuu dhiira takka dhabne dubartii qofa dubbataa turte. Dubartiin biyya Arabaa yeroo maallaqaatiif warqii jedhuuni yeroo maallaqaatiif akka shaamanuuf qophaa'ufte jedhu yeroo maallaqaa qimamii jedhuuni garuu hadha isheen duuna namni takka asirraa nu wajjin iyyuu dhabne jechuun dhiira dhabne dhiirreessa jira jedhaa turre. Itti maan ture garuu hojiin natti gaa jira. Dhiifama ani sitti muufin seenaa amma kana baay'atan seenee